gara fuulduraatti maali karoorri inni qabatee deemaa jiru? Aartiin kennan guddanne mul'achaa jira. Akkamitti? Gama kami? Aartii Oromoo guddisuu fi jalqabuma aartii Oromoo sammuu isaanii keessatti kuffisanii dhufu beektaa. Kan natti hin tolu. Maaliif iskeelii aartii Oromoo Dr. Ali Birraan fannise eenyutu buusuu danda'a? Bar gubbaa jira bar iskeeliin guddachuu irra darbeetis gubbaa jira. Iskeelii Hacaaluun faa fannisan eenyutu buusuu danda'a? Akkuma beekamu taatoo nama diraamaa faana hojjetu faana ta'anii mukaan mitiire. Amma bareedduu akkasii of bira kaa'atiniin maalaa jedhu barbaada. Saniif ulfaataadha. Daawwattoota keenya har'aafumaa milkoofnee fi gaafii isheen na gaafattees yoo isin bohaarse hin beeku deebinaan deebise har'aaf nugaa yeroo biraa immoo bal'inaan walitti deebina. Ashama harkafnee kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation kanneen biyya alaaf biyya keessatti argamtan nageenya keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu jecha kun wiirtuu artiiti. Wiirtuun artii keenya yeroo maraa sagantoota garaagaraa ogeessitoota garaagaraa qopheeffachuudhaan kan isin biraa qaqqabsiisu. Arras keessummaa jabaa tokko biraa qabadhee dhufeetan jira. Keessummaa kana faana turtii kan taasisan ta'a. Isin amma xumuraa qophii keenyaatti nu daawwachaa nu waliin turan affeerraa keenya. Qophii kana qopheessuudhaan isin waliin kan turu ani Boontuu Dastaati. Gama ogeessa kaameraatiin Caalaa Rundaasaa nu waliin tura turti gaarii. Ana dhufuuf baga nagaan dhuftee egaa waamicha koo kabajjee asitti na argamu keef guddaa galatoomi daawwattoota koo faana wal naffas. Muhabbooteen naan jedhani egaa ogummaa aartii keessatti achi keessa taatummaa irratti hojjechaa jira. Egaa muhabbaan egaa taatummaa qofaa otoo hin taane hojiilee garaagaraa gama aartiitiin egaa baay'ee kan hojjetudha. Akkasumas immoo aartii institution Oromiyaa keessas egaa daayirikteera ta'ee nama hojjechaa jirudha. Akkasumas ogeessota garaagaraa oomishuudhaan egaa kan isaan sin jirtanii utoo kana kaasiin dura egaa namni baay'een egaa maqaa muhabbaan otoo hin ta'in diraamaatii sakaalaa keessa jettee murteessaadha egaa kan si beeku uummanni bal'aan kanaan si beeka. Ati immoo muhabbaa akkamiin ibsita? Gaafii akkas muhabbaan akkas jechuun caalaatti namni si beeku yoo si ibse baay'ee bareeda. Kaan immoo ogummaa kana keessatti yoo xiqqaate gara waggaa 20 akkas kaa'immaa kaasee ogummaa aartii kana keessatti hojjechaa jira. Ammas akkasuma irra caalaatti duraan taatummaadhaan akkuma ati jettee dheeraa yeroo jalqabaaf dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa irratti darbaa ture. Sakaallaan booda guutumaan guututtis jechuu baadhu gara leenjittiin seene leenjisna. Barattoota baay'ee ogeessota baay'ee miidiyaa hunda keessa jiran leenjisneerra fiilmeekiingiidhaan taatummaanis ijoollee ciccimoo oomishuutti ni argama. Kaastee jirta gaatii dura fiilmii taatummaatiin kan nuti si beeknu diraama kana maaliif dhaabdee gara kanaatti dhufuuf yaadde? Dhaabne. Waan akkasiin dhaabatu. Hin dhaabatu malee iskiriinii baay'inaan duubarra hojii daayirektiingis waan hojjedhuufi baay'inaan duubarratti carraas kennus bareeda waan ta'eef irra caalaatti immoo iskiriiptii ani barbaadus iskiriiptii ani jaaladheetiin hojjechuu danda'us waan hin arganneef malee dhaabee miti. Maybe iskiriinii irratti mul'achuu dhiisuu mala. Kaani garuu duubarraan sirriitti hojii ciccimaa hojjechaatiin hin jiru. Bareedaadha. Yeroo ammaa kana egaa aartii instituutii Oromiyaa keessatti daayirikteera taatee kan hojjechaa jirtu. Aartii instituutii kana haala akkamiin ibsita? Kaayyoonsaa ka'umsi inni ka'ee fi maaliif? Egaa
Instituutii Aartii Oromiyaa jalqaba ayidiyaa kanaas kan fides kan hundeesses Gammadoo Jamaal jedhama. Dargaggeessummaa akkanaati. Yeroo kana dhufeetiin nama mariisisu waan akkasii baay'een gammadee maalis abjuu koostis waan ta'eef san dura isaanii leenjisaas waan tureefi kana yeroo natti bal'isnee yaada isaa bal'isneetiin wanti kun hundaa'uu danda'ee jechuudha. Irra caalaatti garuu kaayyoon isaa sloogaaniin dhaabbatichaatu bring your into life jedha. Namni yaada qaba. Yaada qabu san garuu jiruu isaa godhateetiin ittiin jiraatuufis as biizinesis ittiin hojjechuudhaaf akka sirriitti itti yaadan gochuu dandeenya. Yaada qabatee dhufa namni yeroo asii baratan yaada qabatanii dhufu. Yaada isaanii garuu akkamittiin apply godhanii fiilmitti jijjiiruu barbaadan, kitaabatti jijjiiruu barbaadan, tiyaatirratti jijjiiruu barbaadan ittiin jiraachuufis yaada qaban sana mana kanatti taasisaa jirra jechuudha. Kanaaf yaada qabdan jiruu keessanii jijjiiradha kaayyoon keenya jechuudha. Kanaaf immoo afaan Oromootiin hojjenna. Afaan Oromootiin yeroo hojjennutti namaaf hojjenna. Namni jechuun daangaa hin qabu. Nama afaan Oromoo haasa'u qofaaf osoo hin taane namni fiilmiin ati hojjettu fiilmiin afaan Oromootiin hojjedhu garuu addunyaan hundi si ilaaluu danda'u qaba jechuudha. Uummata Oromoo miliyoona 60 yookaan 70 qofaa miti. Uummata biliyoona addunyaarra jiru biliyoona 8 fi 9 sanii hojjechuun baay'ee bareeda. Maaliif warri Hooliwud yeroo hojjetanii uummata afaan Ingiliffaa haasa'u qofaaf miti hojjetan. Aktarri keessaa tokko addunyaan guutuun na beeka jee yaada. Nuti maaliif kenna qofaan daangofna kan jiru. Kanaaf afaan Oromootiin hojjenna addunyaaf hojjenna kaayyoo jedhu qabaa jechuun Instituutiin Aartii Oromiyaa. Egaa ka'umsa isaa irratti kaayyoo isaa erga kana nuuf ibsite yoomirraa ka'ee kan inni hojii jalqabee hanga ammaatti immoo barattoota meeqa kan inni eebbisee damee inni qabu immoo maal fa'aadhaaf keessaa? 2010 naannoo 2009 dhumarratti eebbifame. Already gara waggaa 6 deemaa jechuudha. Waggaa 6 deema. Waan sadii hojjeta. Tokko leenjiidha. Inni lammaffaan eventiidha. Sadaffaan immoo productionidha. Leenjiin nuti leenjisnu gaa film making skill isa jennu achi keessattis kaameraa, script writing, directing fi editing dabalata. Ogummaa fiilmii isa jennu jechuudha. Yaani tiyaatiradha waan waltajjiidhaan wal qabatu taatummaa fiilmii irratti music and vocal barsiisaa shubbisa aadaa, daansii ammayyaa, modeling kanneen hin barsiisnaa jechuudha. Leenjii irratti kan kennu. Production irratti production TV kamiyyuu kan reediyoos productioniiwwan garaagaraa fiilmii, clip, music video, sagantaa televezyiinii hedduu producing goonaa jechuudha. Innis production isaa waraabna kaan eventoota garaagaraa sagantaawwan gurguddaa feestivaalota aartii akkas inni qopheessinaa jechuudha. Egaa akkuma beekamu taatoo nama diraamaa faana hojjetu faana ta'anii mukaan mitiire. Kanaafuu gaaffii akkaataa ogummaa makeetiin egaa taatoo tokko nutti agarsiistaa kaaraakterii makee keessaa karaa dura jettees haa ta'u kan biraas haa ta'u. Amma bar kanillee gaaffii oldis ta'e. Maaliif kun waan akkasii beektaa tasa koomedii ama stand-up koomedii yoo ta'e waliin haasaati. Waan akkasii jetteetiin qoosuu dandeessa. Taatummaan muudii barbaada. Amma bareedduu akkasii of bira kaayatiin maalaa jedhu barbaada. Saniif ulfaataadha. Gaaffii muudii barbaada. Kanaaf gaaffii kana irra utaalitii yookaan booddee irratti nu sadan qofa anaasii kaameraamaanii qofa taane waltajjii irratti hojii. Hayiga kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation egaa turtiin Mohabbaa Hussein faana taasisaa jirru gaa haala bareedaatiin egaa akkasinis itti bohaaraatti bashannanaa jirtan abdii guddaa qabna. Amma egaa turtiin keessan nu faana ta'u. Kaayyoo dhaabbata kanaa egaa jalqabuma sarara kaastee ibsiteeti jirta. Kaayyoon isin dhaabdanii fi bu'aansaa barattoota kana baastanii oomishtanii bu'aan isin irraa argitanii jirtan maal fakkaata? Akka backgroundii ta'eeti argitu kuni marsaa jahaffaadha. Marsaadhaan seenaa addaati kan qabnu. Jalqaba irratti marsaan jalqabaa special batch jedhama. Special batch kan jennee nus isaan irratti barate isaanis nutti baratanii nuun baratan. Baay'ina special kan jenneenis waan baay'ee waan itti argineef marsaan jalqabaa. Kan lammaffaa golden batch jedhama.
yeroo koronaa waan ta'eef baay'ee aarsaa baay'eetu waggaa tokko ol ijoolleen baratan saniif golden baach jennee. Inni sadaffaan milkii baachidha. Milkii baachi dallaa ammatti jiru kanatti kan seenne baachii isaanii irratti jechuudha. Innis milkii jenneen. Inni afuraffaan isa viizhin baachi jedhama. Mul'ata qabnaa kan jiru irraa kaaniiti barattoonni viizhin baachi jedhaniin dhuguma immoo ijoollee mul'ata qaban baay'ee baachii baay'ee cimaa ture. Inni shanaffaan urjii baachi jedhama. Urjii baachi kan jedhameefis baay'inaan ijoolleen achi keessa turanis baay'ee abstaandii ijoollee qabanii waan turaniif urjii baachi jenneen. Inni ja'affaan Booranaa baachi jedhama. Yeroo baachii ja'affaan sun jalqabu yeroo san hongeen Booranaa irratti mudatee turee fi isaan yaadachuudhaaf Booranaa baachi jedhamee jechuudha. Amma torbaffaa kun immoo yeroo baachii san jalqabnu amma wanta Oromiyaa keessa deemaa jiru sun araaraa fi jalqabbii waan turee fi araaraa baachi jedhamee. Baay'ee bareeda. Kanaaf immoo nuti baachii jahan darbe kana keessatti ijoolleen asii eebbifaman baay'een isaanii kan dhuunfaadhaan hojjetaa jiran jiru. Akkasumas immoo miidiyaa hunda irratti jiru. Maybe isin biratti hin beeku malee miidiyaa hunda irra jiru. Ijoolleen nuti asitti nu biraa leenji'an jechuudha. Caalaatti wanti nu gammachiisu immoo ijoollee ispoonsariidhaan barsiisaa turre jiruu isaanis jijjiiranii dhuunfaadhaan hojii isaanii hojjetaa turan hedduun jiru. Kanaaf baay'ee itti gammada. Keessan godhatanii kan kaatanitti milkooftanii jirtu jechuudha. Sirriitti egaa kana booda immoo caalatti nama barateenis dandeettiidhaanis teekinooloojiidhaanis hojiidhaanis immoo sirriitti hin dhufne jennee yaadda. Gara fuulduraatti muhabbaarraa maal haa eegnu gama taatootiin isaa ta'u akkasumas immoo akkuma ijoollee kana aartiin instituushiin Oromiyaa keessatti oomishaa jirtan kana gara fuulduraatti maali karoorri inni qabatee deemaa jiru gama guddina afaan Oromoo aartii kanaatiin? Muhabbaarraa moo dhaabbatarraa? Dhaabbatarraas muhabbaarraas immoo maal haa eegnu gama taatummaatiin? Akkuma siin jee jalqaba irratti sakaallaan boodatti leenjitti kan seeneef xiiqis waan qabuuf beektaa xiiqis qaba. Maaliif yeroo nuti duraan hojjennu sana ijoolleen keenya gama taatummaatti dhufanii teekinooloojii kaameeraa editingii kanan baratanii even miidiyaan keenya baay'een isaanii yeroo sanitti ijoollee afaan Oromoo hin beekne fa'aatu miidiyaa keessa seena. Maaliif waan dandeettii qabaniif qofa. Ijoolleen keenya garanatti hin dhufan beektaa. Bishaan muuziqaa taphachuu irratti kan baandii kamiyyuu deemte duraan ijoolleen keenya hin jiran. Yoo afaan Oromoo hin beekne toonto saniif xiiqiidhaan gara leenjii kanatti seenee jechuudha. Ammas leenjii sun itti fufa. Gama diraamaatiin immoo istoorii bareedaa seenaa baay'ee bareeda ta'e acting perfectionii qabu teekinooloojii isaatiin piroodakshinii addaatiin hojii hojjetamu irra iskiriptiin isaa kan dhumatee harkaa qabnu jira gara piroodakshinii seenuuf bajeta guddaa kan barbaadani kaayyoo hedduu qabna. Kanaaf waan hundaa haasofnee booda hojiidhaan argisiisuu waan hunda naasoftu waan ta'eef jechuudha. Kaayyoo guddaa qabna. Gama taatummaatiin immoo dirqama. Ammas baay'ee iskiriptii bareedaa argannaan fiilmii tokko irratti hojjedheera fiilmoota hin baane hedduu jiru. Garuu iskiriptii bareedaa argannaan maaliif seete daayirektarri dadhabaani aktar hojjetame wayii barbaada yookaan immoo waan beekurraa barbaada. Fakkeenyaaf daayirektingii yoo ta'e daayirektara dadhabaa ta'uun barbaadu beektaa. Aktarri tokko baadiyyaadhaa nama tokko fiddee nama waa'ee aktingii kan hin beeknes kaameeraa hin beeknes fiddee aktara gochuu hin dandeessa. Ta'aa cimaa gochuu hin dandeessa. Maaliif uumamaan namni ta'a waan ta'eef jechuudha. Yeroo ani sakaala irratti yeroo boo'u rakkadhu maal karaktara akkasii na beeka. Fiilmiidhas karakteruma akkasiitiif yoo na waamani ni dida beektaa. Maaliif ansan qofaa miti kan danda'uun jira. Maaliif inni sanuma bakka kana sirriitti isatu na danda'a jeetiin daayirektaris waamu daayirektar dadhabaadha. Anaan karaa biraatiin immoo na laaluu danda'u qabu yookaan immoo karaa biraatiin hojjechuudhaaf yaaluu danda'u qaba jee yaada. Akkasaniifin
malee ammas iskiriptii bareeda taanaan jaaladhe taanaan hojjedha. Bareedaadha. Egaa xumura irratti gama aartii Oromoo guddisuutiin akka aartii instituutiiniitti akkamiin hojjechaa jirtu? Guddisuutiin yoo jette aartiin keenya hin guddanne akkamitti? Guddachaa jira, mul'achaa jira, mul'achaa jira. Akkamitti? Gama kamii? Gama kamiin? Yeroo baay'ee ijoolleen nu biras baratuudhaaf dhufan hin gaafanna beektaa maaliif dhuftanii yoo jennuuni aartii Oromoo guddisuufi ijaan jalqabumaa aartii Oromoo sammuu isaanii keessatti kuffisanii dhufu beektaa kan natti hin tolsu. Maaliif iskeelii aartii Oromoo Dr. Alii Birraan fannise eenyutu buusuu danda'a? Bar gubbaa jira bar iskeeliin guddachuu irra darbeetis gubbaa jira. Iskeelii Hacaaluun fa'aa fannisan eenyutu buusuu danda'a? Sigale kan abbaan lataa fa'aa fannisan eenyutu buusuu danda'a? Kanaaf already guddateera. Itti fufsiisuu fi jedhis. Isa isaanii asirra geessan kana akkamiin itti fufsiisuuf? Egaa jalqaba irratti dhaabbanni tokko leenjisuudhaaf yeroo ka'u leenjiin barnoonni hin dhumu dhaloonni hin dhaabatu yoo lafarraa dhabamneen alatti dhaloonni hin dhaabatu nus hin dhalchinaa rafnu inni fi dhaloonni booddee dhufu wanti leenjiidhaan jiru kun dhalootumaaf dabarsaatiin hin deemtu. Fakkeenyaaf ijoollee ani barsiisaa jiru baay'ee isaaniitiif ani abbaan ta'a. Baay'ee isaaniitiif siifis abbaan ta'a. Deemera umriin waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ijoolleen ani ijoollee koo barsiisaan jira jedhee yaada. Ijoolleen kuuwwan immoo dhaloota dhufuuf hin barsiisu. Kanaaf kaayyoon aartii keenya itti fufsiisuudhaaf qabnu irra caalatti barnoota leenjiidhaan barnootaan deeggaramuudha. Kana muuxannoodhaan cal jedhanii itti seenan kanaa miti waan ta'eef maaliif kan biraa namni hiriyaa aartistii ta'e tokko yeroo itti aartii keessatti of arga. Wajjuma deemaa jechuudha. Kana muuxannoo akkasiitiin osoo hin taane barnootaan deeggaramu kan jiru itti fufnaa aga lubbuun keessa jirutti leenjisuu. Egaa leenjisnee boodas kallattii qabsiisuu akka isaan itti hojjetan argisiisuun itti fufaa jechuudha. Bareedaadha, yaada bareedaadha kan nuuf kaasee jirtu. Egaa yaada waliigalaa kan osoo haasa'ameetu dubbatame kan jettu gaafa keessa dabarsaa xumura irratti ergaas haa ta'uu dhaamsas haa ta'uu gama miidiyaanis haa ta'uu gama aartiitiinis haa ta'uu dhaamsa qabdu ture. Yaanni xumuraa koo waan dhuftaniif galatooma. Jabaadhaati isinis jabaadhaa. Wanti afaan Oromootiin hojjetamu haa baay'atu. Haa baay'atu. Baay'ee fakkeenyaaf wantootuma amantiiyyuu lallaba amantii kamiyyuu afaan Oromootiin hojjetaman kana sirriitti hin ilaalan caqasaa maaliif waan afaan Oromootiin maqaa dhaatee hojjetamu hundaa jechuudha. Kanaaf miidiyaan yoo baay'ate gama yuutuubiitiinis jirtu isinis yuutuubii nam dhuunfaatiinis Oromoon hundi yuutuubii mataasaa osoo qabaate waluma qabeetaniin waan guddisuu fi miidiyaan afaan Oromootiin hojjetaman ol jabeessuun dirqamadha. Waan isinirraa barbaannu isinis ni cinaa dhaabbachuun dirqama keessanii nus immoo gama miidiyaa keessanii waan nurraa barbaadan waliin taane waan itti fufsiisuu qabnu itti fufsiisna kan jiru waan dhufteef galatoonu garuu kanuma fixxee gaafii kee aganuma hin jarjarte bakka deemtu qabda. Ammoo gaafii gaana gaafataa turte si jalaa cufaa ture. Cufaa turte walitti qabdee gaafa deemsaa turte. Marsaarra deddeebi'a jedhee Gada tutte kenna har'aafuma milkoofnee fi gaafii isheen na gaafattees yoo isin bohaarse hin beeku deebinaan deebise har'aaf nugaa yeroo biraa immoo bal'inaan walitti deebina. Maqaa dhaabbata Oromiyaa Global Media Corporation akkasumas maqaa daawwattoota keenyaatiin waamicha keenya kabajeesitti argamuuf guddaa galatoom. Aboo galatoom. Ayyee kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation turtiin egaa artist Mo'abbaa faana taasisnee egaa haala bareedaatiin haala ho'aatiin kan fakkaata ture. Egaa torban qophii biraatiin deebinee amma wal arginutti nagaatti nuuf tura.